Akka moltan hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo dhiheenna kana akkuma wajjin argaa turree fi ammas xiinxalli garagaraa deemaa jirutti wanti addunyaa kana iyyisiise lola Izraa'elii fi Iraan. Lolli Izraa'elii fi Iraan sadarkaa lola addunyaa sadaffatti addunyaan xiinxalaa sodaataa shakkaa deemamaa turte. Ta'us garuu erga lolli kun dhaabate hayyootaa fi beeytonni addunyaa kanaa keessattuu xiinxaltoonni siyaasaa garee kana lamaan yookaan biyya kana lamaan eenyutu lola kanarratti injifate kan jedhu beeytota miidiyaalee addunyaan qabdu gurguddatti dhiheessuun gaafataa jiru. Biyyi takka biyya biroo weeraruuf yookaan immoo waraana itti banuuf sababoota gurguddaa tokko lama sadii jettee lafa keetti. Akkasumas kaayyoo galma waraanni kun qabu yookaan waraana kanatti seenne galmi isaa maali, kaayyoon isaa hoo garamitti nu geessa kan jedhus erga xiinxalanii humnaa fi meeshaa ofii qopheeffatu. Odeeffannoo biyya weeraruuf deeman sanis tarreeffatanii lafa kaa'u. Izraa'el yeroo lola Iraanitti banuuf deemtu Iraan meeshaa niikuleeraa kana yoo ka hidhattu taate nu balleessiti, keessattuu immoo jibba Izraa'el waan qabduuf duursinee osoo meeshaa niikuleeraa kana hin hidhanne lola itti banuu qabna kan jedhu of amansiifte. Yeroo lola kana banuuf of amansiiftutti kaayyoo lama qabatteet lolatti seente. Tokkoffaa bakka meeshaan niikuleeraa fi misaa'ela baatee deemu barbadeessu. Inni lammaffaan immoo mootummaa Izraa'el mootummaa Iraan hundeen buqqisuu fi ka ofii akka barbaadanitti ergatan ergamtuu isaanii ta'ee isaan tajaajilu gadhaabuudha. Isa kanaaf obboleewwan kiyya qaalii kabajamoo waraana guyyaa 11 deeme san keessatti karoorri Izraa'el qabattee waraanatti seente meeshaa niikuleeraa akkasumas misaa'iloota barbadeessuu mootummaa Iraan jijjiiruu kan jedhu hin milkooyne. Waraanni tokko goolabame yookaan immoo xumurame kan jedhamu karoorri karoorfame sun yoo milkaa'e, yoo hojiitti hiikkate, yoo inni sun galma jalqaba lafaa ka'aniif san rukute qofa. Hanga kun hin ta'initti gara lachuurraayyuu manneen yookaan fooqileen daaraa ta'an. Gama Iraanirrallee jeneraalonni gurguddoon 20 ni wareegaman. Gama Izraa'elirraa fooqileen kaleessa bashannanaaf ijaarame gazzaa wal fakkaatte. Mee erga injifannoo kan jedhamu akkuma dura jedhe biyyiti Iraan akkuma beekamu baroota dheeraa qoqqobbii jala turte. Haa ta'u qoqqobbii jala teettee haggaammii guddaa sadarkaa addunyaatti irratti raawwatame. Ofirraa ittisuu bira kuttee inumaayyuu Izraa'elirra kuttee biyyoota buufanni waraanaa Ameerikaa jiran rukutuu danda'uun dhugumatti jabina agarsiisa. Kana waan an jedhaa jiru miti, waan hojiidhaan mul'atee addunyaan guutuun ijaan agarte. Kanaaf lolli tokko yeroo eegalamu akkuma eegalamu xumura qaba. Kan amma argine kun osoon xumuramin itti yaadamee xiinxalamee garamitti akka deemu hubatamee yeroodhaaf
dhaabame. Immoo lolichi gara fuulduratti itti deebi'uun waan shakkisiisaati. Waan hedduu tokko nama shakkisiisaati. Kunis maali? Warroonni akka Iraan niikulara hin godhanne hin hidhanne barbaadan barbadeessine jechaa kan turan amma immoo guutuutti hin barbadoyne baatii 6 booda deebi'anii of dandamachiisanii of ijaaranii bakka silaa niikulara itti tolfatanitti deebi'anii tolfachuu danda'u kan jedhu warruma kaleessa barbadeessine jechaa turetu afaanuma saniin har'as dubbataa jira. Kanaaf maal garsiisa jechuudha? Hegereen lola kanaan sodaachisaa fi deebi'uuf karaan banaa ta'uu agarsiisa kan jedhu qaba. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo birootii walitti deebina. Nagaan jiraadhaa.